Botaayee dandaa dursa akkuma isin beeytan yaa obboleeyyan kiyya waa irraanfachuu jetti. Yaa caalulleen waa irraanfachuu jee goonni keenya waa irraanfachuu. Namicha sheeyxaanticha jennuun kana nu caalaa namni gatii itti kafalee hin jiru. Amma durallee isinumatti iyyuu turre isinuma boohu turre. Namni sirna kana lafa qabachiisuudhaaf taayee dandayaa caalaa carraaqe. Ni jira yoo jettee ni kijibde jechuudha. Namni isa caalaa ganame ni jira yoo jettillee ni kijibde akkamiji ganamee nafne ilmaan isaatii fi maatii isaa ilmoo amma sadii hunda sheeyxaanticha ala facaase jechuudha mana qabalee keessa. Namni isarra lafeelleen hin jiru namni isarra ganameelleen hin jiru jechuudha. So asirra dhaabbattee sirni kun sirna akkamii sirna durriyyee sigale ilmoo barandaa jala guddatteen geggeeffamu qanuuna namaan beeku namni kun na wajji lafeen beeku gatii namaan beeku sigale maaliif ifiif gatiin qabne jechuudha. Namni yoo gatii namaan beekne ifiif gatiin qabne ni qaanfatta nama tokko wajji nyaanne aboo har'a harrilleen akkana godhu aboo har'anattillee dallanee akkana godhatu yaaboo nama kana wajji nyaanne jechuu namummaa yoo namooma qabaatte namooma saniin beektaa jechuudha. Kun qaallichi namoomallee hin qabu jechuudha. Namni inni dura nyaatu namni inni dura namatti kofalchiisu durriyyee gartee wadallooti aangorra guurate kana yeessarii kana aangorra guurate kana namni dura inni itti kofalchiisu nama isaa lafee jechuudha. Nama isaa gatii baase. Akkuma beekamu taayee danda'a kijibaan fuudhanii hidhaddeebisanii yakkoota haleessa yakkoota lamarraa qulqulluu jedhanii yakka tokkoon garuu badi qabdaa jeemmanni murtii yakka sadiin himatanii jechuudha. Yakka qawwee qabachuutiin gati badi qabdaa jedhanii mee boleeyyan kiyya mee isinummaan ta'a madaala ministeerri biyyattii tokko qawwee takkasii harka garree san gubbarraan nama ummata kanaa wajji paartii tanaan lafa dhaabajee attakaaroo qabaa ture. Nama jechoota adda addaa ummata kanarra darbachaa ture. Nama yeroo sadi duutirra geggeeffamte. Sigale yaaliin ajjechaa yeroo sadirra geggeeffamte. Kan gaafa irrichaa milikkataa kan isinillee yaadatan maqaa isaatiin taayee maarree kasalaa gabbaynuutu kana si godhaa jedhanii irra dhiichisuu turan. Sheeyxaanaa ol shimallisii ol warra kaabinee wadalloota inni walii qabatee yaasu kanaa ol taayee irratti xiyyeeffatanii nama akkasii barbaadamaa ture. Sigale nama akkasii barbaadamaa ture san qawwee takka mana keetii garree jedhaniin qawwee irra faarsee bulaan makiinaa isaan itti kennatan makiinaa guutee deemu. Qawwee tigistii fi qiddistii fi masaratuundi gartee gabbahanii gartee guyyaa dheeraa gagahu godhaa oola. Qawwee namni tokkichi fandisheen faan faarsee bulaan shugguxii bira kaayee isiniin sodaachisaa qamaami. Sigale qawwee akkasiisanii qawwee takka sibira garree jedhanii sigale namicha san hidhaatti murteessuu deemanii. Hidhaatti murteessuu deemanii. Hiikaan kanaa maali? Maaliif du'uu diddee akka hacaalummaa biyyee uffachuu diddee maaliif gartee yaaliin ajjechaas yeroo sadi sirra geggeeffamte sun maaliif milkaa'uu dhabde jechuu argisiisaa jechuudha. Kanuma malee hin jiru jechuudha. Qawwee gartee miliyeenaan namni makiinaan oofaa hin jiru. Qawwee faarsee bulaan mana guuttatee taa'anii hin jiru. Kaadireef kaabineen bulchiinsi gandaatu ministeera biyyattii dhiisi qawwee meeqa qabatee deemaan hin jiru. Sigale maraataan hundi gartee tiktook irra bee qawwee tanaaniin mataa adda isin dhoose jechaa hin jiru. Shaashamannee keessa dheengadda maaltu ta'e makiinaa deemtu gabbanee faarsee bulaan qawwee tumaa magaalaa keessa hin deemu. Sigale biyya akkasii keessatti qawwee takka sirra garree jedhanii sigale namichi cubbamaan kun sigale cubbuun rabbi isaa haa galchu. Namichi cubbamaan kun akkasi cubbuudhaan nama haqaa kana hidhee jira. Ani warra arra isaa harka dha'uufiin dhaamsa dhaama. Waan kana nu caalaa ittiin lafaane, taayee caalaa ittiin xiqqaanne, taayee caalaa ittiin arrabsamne, taayee caalaa badhaadhina gadhaabuuf hin hojjenne.
arra warra gartee dhugaa ummata keessanii dho'isu jiru warra du'aatii ummata keessanii gubbatti gartee ililchu jiru warra gartee farshoo isinii bitanii fi sharmuuta gangalchitanii jecha gartee faayidaa sabaa gurguru jirtan warra gartee abdii boruutiin liqiidhaan yookaan abdii boruu bardachii bakka kasii sii kennuu deemna bar investimentiidhaaf kunoo proposaalli kee bakka ga'e ja'anii gartee kijibaan abdii gartee yoom milkooyitii dambeeynen dhugaa ummata keessanii dura dhaabbachaa jirtan dhugaa ummata keessanii irra kijibaa jirtan taayyee dandaarraa fakkeenya fudhadha qawween harrakkas si marsitee si eeydutun boru wanjalaaf akkasii qophaa'u jirtu qawween har'aati yaa faarsee bulaa kiyya gartee wabooniin firraa eega jettee waboo maaliin firraa eeddaa misila willuma distii takka waliin dhawane albaatii qofoo guutee kuttaasii gale qawwee facaafteeti qawween ati gartee akkasitti wanna guutee deemtuun tun boru gartee gaafa sheeyxaantichi sirraa fixatee raroo sirraa fudhachuu deemu wanjalaaf akkasii qophaawaa jirtu qofa sammuu teetitti himii sammuu teetitti himii sabuma irra dura dhaabbatte sabuma irra isaa duu jiru isaa rakkachuu jiru isaa buqqa'uu jiru isaa gibiraan gidirsaa jiran sigale arra gartee ati irratti ashooftu arra ati billicii fi dirgimii irratti irra poosti goote isaa sagalee ta'uu dhiifte sagalee isaa ukkaamsuudhaaf halkanii guyyaa ati hojjechaa jirtu kana booda kanumaas si qabataa jechuudha booda kanumaas si qabachuu ta'a nuti gaafa gartee shayxaanni kun xaaqataan nu facaasu ummata oromoo oriyaa dhufne maaliif gaafa keenya san laftillee nagee amma lafti babbateera sigale warra gubatee sitti iyyuu jira warra gubatee nuti gubanne akka keenyatti gubatin jee sitti iyyuu jira kana mara diddee yootti deemte sigale as deebiin baay'ee ulfaataa as deebuun baay'ee ulfaataa so kana ni faarsee bulaa agartee muufattootaaf hin dhaamaa jira saniifu itti aansuun hayyoonni kee ka keessaa fi ala jirtan taayyee kanaaf sagalee ta'a ijoolleen xixiqqoorraa hanga guddatti wallaalarraa hanga beekatti sigale qabaatarraa hanga dhabatti nama kanaaf sagalee ta'a sigale namni kun saba kanaaf amma durallee amata 12 ol gaafa wayyaanee hidhamee bee arrallee jiruusaa hidha dabarsuu jira namni kun akkuma naa fi ati maatii qabnu maatii qabu akkuma naa fi ati jireenya barbaadnu jireenya barbaadu jireenyi gartee ilmaan oromoo irra gudeedaman jireenyi gartee qaallichi shayxaanni kun gartee dhiiga oromoo irra dhugu maal naa godha bu'aa maal naa qaba jechuudhaaf gartee yoo an dabree saba kana haa dabru jee wareegama kafalee sigale arra gartee sagalee nuu ta'ee mana dukkanaa keessatti hidhaa jira naa fi ati juuza dhugaa bakka gaarii ciisaa sagalee isaa ta'uu nutti ulfaachuun salphinaa jechuudha. Qabsaa'onni tokko yeroo hunda if duuba laalan maatii isaa dubbisan eenyu arra isin dubbise eenyu isin gargaare jaartiin isaa oggii dhayte fuulli isii ni addaatamooni ifa huccuun isii dhodhootumoo haaree jechuutu itti dhaga'ama. yoo gartee huccuu dhodhootuun itti sabakkanaatiif hin qabsaa'e sabakkanaatiif hin gatii kafalee je'eeti itti dhaga'ama. wallaahi billaahi warabbul qaaba rabbii tokkichatti hin seefa khashari'a kan qabne osoo arra waan kennamee fudhate an waan kennameef asirratti hin dubbatu waan taayyeef kenname osoo arrallee marhabba jee fudhate wallaahi eenyu ol namni aangorra deebu namni sirna san sossoosuuf itti haajamamaa jiru itti kadhatamaa jiru itti waywaatamaa jiru taayyee caalaan jiru sigale taayyee caalaan jiru abadan saba kiyya kaniin amma duraa dogoggoraan ganen ganu jechuutu ichi keessa teessisu jira isin dubbii quban qabdan garuu kan dubbii quban qabne namni gatii isinii kafalu jira dahaba oggii harkaa qabaniin beekanii jette oromoo